Akkam jirtu uummata Oromoo bakka jirtanitti ani kanan dhufe Wallaggaarraan dhufe Galaanii jedhama Galaanii Abarraa. Kanaan dura mana madaamiin hojjechaa ture Dubaayini jechaadha. Mana madaamii kanaa naa ta'uu didee madaamiin koo kun rifeensa narraa mummurtee ganamaaf galgala na tumti turte baay'een achitti miidhamee faddaalaan koo ashuudhaan Dubaayii jiraatanii manni kun naa ta'uu didee mana kanaa na baasii yeroon ittiin jedhutti aasaa koo kana qilleensarra naa hosheen beeku taa'e hojjedhu naan jedha yeroo hundaa obseetumaan hojjedhu bakka mataan koo ganamaaf galgala na dhukkuba ture ji'a lama wayii mataan koo baay'ee mana dhukkube madaamii koodhaanii mataan koo baay'ee na dhukkubaa jira mana kimina geessi jennaan na diddee ashuutti gaafa na meedhu bakka kottuu naan jedhe miindaa ji'a lamaa sanirraa qabu ashuutti laattee itti naasa rakkabde madaamiin koo paaspoortii koo sitti laattee mana isaattidha kan isaan nageessanii malee biiroo miti kan isaan nageessanii mana isaa guyyaa 14 yeroon taa'ee jedhutti mana madaamii biraa dhufee nagasheenni miindaa kosa shennaa laattituu naan kenneen isa fudhateetu mana madaamii biraa dhufee gaafa nagasheedhu paaspoortii koo bakkee matitti laatee sokkee chaadha birrii isaa fudhatee madaamitti naasa rakkabee sokkee madaamiin isheen kun miindaa naa kaffaluu didde miindaa ji'a tokko miindaa koo gaafan gaafadhee jedhu ashuu gaafadheen sii kennaa naan jette ashuu gaafadhee naani booda sii laatte naan jedhee silkii koo bilookii godhee amma mana madaamii ishee kanaa miindaa ji'a 3 naan kennin jirti ji'a 3 fixeera tolan hojjechaa fi jira adaraa uummata Oromoo bakka jirtan itti sagalee naataa sagalee koo kana Dr. Silii fi Mubaarak Biraan akka naageessani maqaa Waaqayyoon isin qabeera adaraa baay'ee dhibbachaa jirani ji'a 5 nama Maloo damoosa malee hojjechaa jira maloo na dhaqqabaayii jetti obboleettiin keenya tokko ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu waan obboleettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata Waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii baga jiraattan isiniin jecha egaa hordoftoota kiyya warroon immoo chaanala kiyya afaan Oromoo subscribe gochuun maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba agartan irratti obboleettiin keenya tokko dhugaa hedduu nama gaddisiisaa ijoollee teenyarra wanti gahaa jiru Dubaay keessa jira jette mana lama qayyaratteerti manni lamaan hin taane fi damoosa ji'a lamaallee dura dhoogatanii jiranii ammallee kan ji'a 3 kan lammata bira galte kan duraatis ji'a lamaa dhoogatte kan immoo lammataatillee kan ji'a 3 dhoogatte jechuudha. Micayyoon kun tola na hojjisiisaa jiru jette dallaalles bakka hin taanetti na kenne yeroo hundumaayyuu na blookkee jetteerti. Ina hordoftoota kiyya maarree hundumti keessaniyyuu micayyoo kana maaloo lammii kooyii asii na baasaa mana kanaa na baasaa humna kiyyan biyya ormaatti fixachaa jira malee faayidaa tokko argachaa hin jiru tola namaa hojjechaa jira jechaa jirti isaanuu dararamaa tan jira jechaa jirti. Egaa maarree obboloota koo hundi keessaniyyuu viidiyoota akkanaa kana gaafa agartan sheerii godhaatii wanta dhimmi ilaallatu namoota micayyoo kana gargaaruu danda'an Dubaay keessatti ijoolleen gargaaruu dandeessan gargaaratii micayyoo kana achii baasaa dhugaa dubbachuu fi garaa nama nyaatti. Maaliif tunillee akkuma anaati akkuma si'iiti isheenillee nan dalagadha jettee biyya ormaa keessa dhuftee biyya ormaa keessatti immoo mana lama tokkoffaa qayyarattee ta'uu fi didee lammaffaas qayyarattee ta'uu fi didee illee jechuudha. Kanaaf immoo dallaalli ishee fidellee bilookkii ishee godhee jechuudha. Kanaaf micayyoo kana mana sanii baasaa isiniin jedha obboloota koo hundumti keessanuu viidiyoo kana yoo agartan sheerii godhaa hundi keenya akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Micayyoon kunis akkuma anaati akkuma si'iin dalagadhee of jijjiiree maatii koo jijjiirette garuu hin taaneef jechuudha. Dararaa irra gahaa jira jechuudha. Hedduu garaa nama nyaatti ijoolleen tuni micayyoon tuni dhalattuu Wallaggaa teettee jirte baay'ee tokko garaa nama nyaatti ijoollee keenya ammallee dararaan akkuma itti fufeetti jira biyyootuma gara garaa irratti akkuma itti fufeetti jira jechuudha hin jiru jedhan maal hin jirre dararaan ijoollee keenya irra hin jira har'a kan silkii qabaatee hin baafanne meeqatu jira dhugaa dubbachuuf ijoollee silkii hin qabne meeqatu jira kan baasanii himachuu hin dandeenye meeqatu jira dhugaa waaqaa jechuudha እና kanaaf immoo hundumti keessanuu wal cinaa jedhaayii Waaqayyo sinaa gargaaru siniin jedha hordoftoota kiyya baay'ee tokko nagaddisiise dhugaa rabbi jechuudha osoo damoosa ji'a 5 jechuun osoo kumaanuu jettee gara kuma meeqatti 5,000ti 5,000 kun gara 2,000ti 200 jechuudha dhugaa Waaqayyo dhugaa ijoollee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi ilmi namaa cubbuu si sodaatu jechuudha dallaalanis handura ishee hojii galchee birrii ji'a lamaa yalaa fudhatee micayyoo tana jala hillim jedhe jechuudha. Deebisee ammas bakka inni galche sunis immoo ji'a 3 naakin jennaan damoosa koo na dhoggatti na dararte jechaa jirti hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf micayyoo kana Dubaay keessa ka
Kanaafu baasaa miciyyoo sanatti yookiin gara biyyaa galtu yookiin immoo baastanii namni hojii galchuu dandeessan hojii galchuu dandeessani. Maaliif lammiif mirmata kan jedhan yoo kanaaf waliin taane faayidaa hin qabu jechuudha. Maaliif silaa hin beektanii namni dallaala irraa gaafa dhuftu iyyuu dallaala sumatti si darbee dhiisaa yookiin akkanumatti birrii keessirraa quncisee gara kallattii garaagaraatiin birrii sirraa quncisee bilookkii si godha jechuudha. Kanaaf adaraa keessan gizee deemtanillee ijoolleen keessattuu haaraa dhufaa jirtanii namarraan deemtanii fi abbaarraan deemtan laalladha. Akkanatti hunda keessan biraashatti orma nyaachuurraa biyya kee keessa taa'uu si wayya. Dhugaa waaqaa biyya ormaa keessa dararamurra jechuudha. Amma mucayyoon kun ji'a shan osoo birrii takka malee takka fudhateen akkasitti tola hojjechaa baate jechuudha. Kan fudhattee iyyuu kan madaamin duraa kan ta'eef dallaalli irraa harkaa fudhate jechuudha. Tunis immoo isin dabarsu isatti asii dabarsette inni ishii bilookii godhee jira jechuudha. Kana hedduu nama gaddisiisa laa. Ijoollee keenya akkanatti dararamaa jira. Kun nyaataan dararamu, kun damoosaan dararamu, kun si ajjeefna jedhu, kun kaan jedhu, kun raammoo nyaachisu. Hedduu nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irraa garaawachaa jiru jechuudha. Kana hundaayyuu kan nu goosise immoo hiyyummaa keenya jechuudha. Fi mootummaa dhabuudha. Mootummaa isin jedhu nama nu dubbatu dhabuudha. Har'a maaliif gaafa nu dararamnu namni nu dubbatu hin jiru jechuudha. Gaafa biirootti bilbattu biirooni bilookkii si gahaa yookiin immoo ijoollee keenya jalaayyuu silkii hin kaasanii jechuudha. Gaafa garuu biyyarraa fidan birrii meeqa birrii 200 150 akkasitti baasanii kaa'anii dhufanii gaafa immoo asittuu hojiin akkas argattee seentee manni sun ta'uu fiddee rakkatteetti bilbilte akkana shii godhu jechuudha. Innaa dhugaa maal ibboo hiyyummaa keenyan biyya jiraachuu ijoolleen keenya akkatti dararamuurra ani gara kootiin akkatti dararamuurra hiyyummaa kiyyaan hiyyummaa maatii koo wajjin bishaan qorraa dhugee buluu na washa. Maaliif bakka tokkoffaa bifa ofiitti illee gorta bifa keetti illee gorta gaafa biyya kee jiraatte hiyyummaa qabda malee bifa keetti gorta bara. Dhugaa waaqaa jechuudha. Hiyyummaan hin jirtu biyya keenyatti illee hiyyummaa jechuun fayyaa dhabuu bichaadha malee warri keenya yookiin maatiin keenya illee biyyaa nu baasanii nu guddisanii asii agarsiin nu geenye waa hunda kan godhan garuu hojjetaniituma jechuudha. Gaafa biyya keenya keessatti hojjenne kuma jijjiiramne jechuudha. Garuu siqaayii biyya ormaa kana arguuni akkuma gaafa osoo hin dhalin akkuma nama dhalee fakkaattee osoo nyaatiin osoo midhaanlee nyaattu nama nyaattee bulle itti fakkaannee qooqa keenya walitti marannee buluun boru nu haada barbuudhaaf malee biyya jaalanneeti miti kan biyya ormaa keessatti akkasitti dararamnee damoo ishiidha yoommoo damoosni keenya yookiin immoo wanti ittiin hojjetan yoo arganne bu'aa maaliti jechuudha. Kun faayidaa hin qabu yoo akkas ta'e jechuudha. Kanaaf adaraa keessa walii milmadhaa obboleewwan kooyii walitti hin deebinaayin isiniin jechuu barbaada. Obboleettii keenya kaa waaqayyoon harka diinaa keechaa illee si haa baasu. Obboleettii kan Dubaay waan jirtuuf keessattuu ijoolleen Dubaay adaraa maaloo gargaara waliif mirmadhaa dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Waliif mirmadhaa adaraa keessanii dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Nyaannaa sanatti waan hunduu nama goosisaa jira ijoollee keenya kun Joordoon kun Beerut kun Dubaay kun Saudii bakkuma ittiin dararamne hin jirtu bara. Irra caalatu biyyoota 3 ta'e malee bakka ijoolleen keenya hin dararamne hin jiru jechuudha. Kanaaf waaqayyoon obboleettii koo harka diinaa keechaa illee si haa baasu. Waaqayyoo dafqa keetti illee siif haa barbaadu. Hedduu nama gaddisiisa. Maalibboo hindee jijjiiruu baane malee nuti annoo fi miti kan baane biyya ormaa ta'etti jechuudha. Nyaata dhabnee dhugaatii dhabneeti miti maaliif hanga tokko takka lamarra caaletti jenneeti jechuudha. Inni akkasii waaqayyoo harka diinaa keechaa si haa baasu sin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma ijoolleen immoo mana kanaaf haarawaa taatan chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warra ta'aa jirtanis immoo galatoomaa ulfaadhaa waaqayyoon naa eebbisu sin jechuu jaaladha hordoftoota kooyi. Akkasuma yaada fi qeeqa yoo qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Sin jaaladha sin kabajaa hanga viidiyoo biraatti gottanii miti. Baay'ee baay'ee.